جاور درانو وهو متكا راي ربي وهندو قوتيتي في تقمر سندردرو ما تو راي رسي جرجرة سيقلي جرجرة ورابيساك آمج غافج انينا جدتي يعني بر شيتي چتو كوتو سيقلي شيتي چي جرجرة دا علاج ايهادو فيتو mee dhugaa fi viidiyoo kana wajjin hadaa wannoo waa irraa baratan jeeti yaada dubbiin dubbii akka qoosaatti haasamee garuu dubbii akka qoosaa kana keessatti dhugaan jirtu wayii ni jira dhugaan ni jira ni fakkaatti ni madaalti waan jiru keessatti mee wajjumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya viidiyoo keenya mee hanga dhumaa wajjumaan haalaallu nu hordofaa isiniin jennu. Angana jeboda warrotan jawar gattiqeesu barbadu warrotan garte jawar akka personally mal godu barbadu warra siyasa keenya tokko narke media irratti arke jawar jechuun nama garte siyasa biyyasanii keessatti lafee duudaati nama garte generation amma jiru kana keessa dhibba uumuu danda'u ani humnuma qabu kana jawar firra beekay waraabeysi humna qabu firratti beeku jani dhageeyse barakana jani oromoon ogi mammaitu waraabeysi humna qabu firratti beeku jan jaawarummaa mamma kun humna qabu tana firra beeka dhageeyti qabu tana firra beeka hayyummaa qabu tana firra beeka angaafi wanni nattay dhugaa na gaafadha mee isinillee nif gaafadha waan kan dandeeytuma qabu tana jaawar kun firra beeka matuma saatiif natti waan firra beeku bar namichi kun nama waan itti qaceele diiguu danda'u bar nama waan itti ka ijaaruu danda'u bar nama computer to kon Ethiopia sen shir godhe nama milena mega khisha hayete de muni jiru sigal yo fede malaka jijirata yo fede dahaba jijirata nama milena mega oromo milena jaataman tan shug godhe as kaisa mal wolki jibna sa ho ganam fede ministeri fede hay jawar takabar wan isa share godhatem be khubar milala ho gantota keenya ragudda abalun jennu page isani fi share godhatani jechu khani fi share godhatani namni jayan jiru jechu amman dubbannu lafti tirraye namichi waraabeysi ala gungumnaan intal nu raawus yeen amman dubbannu lafti tirra so hedduna so inu jechu lafti tirraada namni meeqa fi share godhate sigale view nisa jaaw hanga jaawar sandiisi turban lama sadiitu hanga jaawar live ilaalu ture sanin dhaytu jechu so namichi kun hanga dandeeyti rabbi kenne hanga dhageeyti qabu hanga jijjiira dhibba uumuu danda'u hanga biyya san sossoosuu danda'u hay adeero bar dubbii waraana qabaachuu mi bar nikuleera qabaachuu mi bar mootummaa qabaachuu miti bar dhageeyti uummataa qabaachuudha beef wanni si fayyada wanni mootummaa si geessa wanni kursi si geessa wanni sodaattu jirtu jechu siyaasarraa wanni ati sodaattu jirtu jechu wanni ati haasu ituundi fudhatama qabdi jechu sigale an ka gaafii nattee kanaa jechu isin waan gaafii isinitti isinii beekaa jechu dandeeytuma isaa tanaawu hanguma ga'u kanaawu ibbeekaayi kan gartee adurree fi bashoo mixiin hundi miila cicciniintu hay namichi silaa qilleensa kana idduu kursi naa tolcha asidduun deemaa jeen oromoon qilleensa kana idduu oofuu dandeessu sigale waan santu micciiree mana teessise sanuu yeroon isaa dhufte gaafa duraasa yeroo isaatii miti siya abiyyi gartee miskiina fakkaateeti gartee nama shawwadee gajje'ee gaafa san jaawar qilleensa kanarra aboo gurbaa miskiina kana dhiisi yaa aboo gurbaa miskiina si jalaan dubbanne kana dhiisi oromoon tun gara raafeessa beektaa mataa maree inni gatteenyaan hay awoo miskiina kana dhiisin tuqini namni bakka miskiintu shuma kanaafuu loluu eegale osoon ju'uutii miskiinaa miti quba inni isin kaa'u taa'u anaan laalee harkan hunje quba barbare edaan quba barbare keessa hucciisee laa hangana ga'u kana as keessa dhooyfatee kattaa edaan fuudhee oggii jaawari daddarbee wanni hundi isaa harka galtu quba as baafate boo quba dhugaasan amma mee kanuma jecha hudduuf qabaa ceewu malee abiyyirra mee kanuma gammadu tokko as kenna faarsee bulaa garaa malee waa takka hin beeyne malee namni mataa qabu ka saba fiiti yaadu ka biyya fiiti yaadu mee amma namuma kanuma iyyu malee maaliif cufa qubatti kaayetuma ta'ani edaan gurbaan huccuutana keessan quba inni as kaayee taa'u kana harka ammas ilaalaa yeroon tasaatii jechuudha jawwee muuziqaalee yeroon tasaatii jechuudha namni hundi quba san ifatti arkemma quba inni nama kaawusan ifatti arkee jira guutuun nama amma waan jaawar mee haasaa
hayyuu keenya beekamaa fi kabajamaa akkasuma abbaa siyaasaa guddaa Oromoon qabdu keessaa kan tokko ta'e. Oromoon nama siyaasaa hedduu qabdi. Nama beekaa hedduu qabdi. Garuu mirgi inni ittiin siyaasaa isaa ibsatee haala isaa itti ibsatee siyaasatti dhiyaatee faayidaa uummata kanaa ba'u irreessan hin qabu. Siyaasaan Itoophiyaa nama beekaas ni dhossiti, kaan ni ajjeefti, kaan akkuma goote gooti, kaan ni hiiti. Akkasirra ture. Mee beekaan kuni yeroo ammaa alhamdulillah umriin ni jira. Dararaan fedhes irra ga'us ka jijjiirama uummata Oromoo kana bayyanachiise jennee yaannu. Ka miidiyaa adda addaatiin uummata kana deemassee uummata kana gartee addunyaa gabbaasee beekamtii itti godhe. Eenyu ennee hoo gaafan taate obbo Jawaar Mohaammed mee waa'ee isaa keessa deemnee mee wajjumaan isa obboleessa keenya kana wajji haa daawwannu isiniin jecha. Nama tokko osoo beekumsi isaa saba biraa taate qabeenya guddaadha. Garuu namni kun Oromoo ta'uu isaatti hedduu ittiin boonus Oromoon ittiin boonu ittiin jirtu. Maaliif namni kun dhokachuu hin qabu? Beekamtii argatuu qaba. Namni kun garuu osoo saba biraa ta'e wallahi qabeenya hedduu guddaa ture. Akkasiin isiniin jaamee waa'ee isaa kana keessa deemnee gisee waliin laallu. Asumaan hordofaa haala beekumsa isaatiif gaafiif deebii isa wajji godhame keessatti waan nama dinqisiisu wayii isin garsiisa. Namni hundi Yeesuma jaamalee noo kajuu tokkollee hin jiru. Dhugaan siiman. Nuti hin garuu sigala hayyuu jechuun laal hoogganaa fi hayyuu jechuun nama tulluu gubbaa dhaabbatu jechuudha. Tulluu gubbaa yoo dhaabbatte gamaa gamana gartaa mikkasi. Uummata jechuun nama dhooqa keessa dhaabbatu. Hanguma eeriyaa san arkuu dandeessa malee qubee inni as kaayyate san arkuu hin dandeenye. Qubee idaan inni barbaree asitti itti hucciisee as kaayyatee ta'a. Awoo quban gartanii numa jaajaawar. Sigale awoo quban garta achi jaawaridhaan hagee acaaluun duunaan quba fuudhee duba nama hunda keessa kaayee osee ta'a. Sigale awoo nu keessaa baase abbaan gadaa qophayyi, abbaan amantii qophayyi, abbaan maarree qophayyi. Amma namni hundinumaan iyyuu laalamee Itoophiyaa ta'a. Gurra quba kaayyate. Sigale so saniifuu namni dandeettii akkasii qabu, ka dhageettii akkasii qabu, ka bilchina amma harkate waan inni itti eegu galaal dhagaa lafa guuti, buutii lafa guuti. Sigale dhagaa lafa guuti, buutii lafa guuti. Abbaan mala laallata jette Oromoon oggimama. Abbaan mala laallata. Sigale isiniin mala laallata gaa. Amma jawween laal lafaa ka'uu qabaa jechuudha. Qophaa'uu if qopheessu Oromoon if hayyoota sii kana dhiibbaa gootee gabbaasu qabdi. Maaliif namni mayyaa sigalee yaa'ii hin danda'u. Namni oggii lubbuu bare yaa'ii hin danda'u beekan. Jawween gaafa duraasa bakka nuti bu'ii jenne hunda wanni inni bu'u tureef maali? Lubbuun beeku amma lubbuu bare. Lubbuu baree miciyyoo taatu ta'a ajaa'ibaa tanatti kennine qalama fakkaatti. Turuggii kana wurr dura jettu sigalee tana dhiisee sa'a takkaaf je. An interview masanuu katti hangas taa'ee interview godheen naa ajaa'ibsiisi sigalee. So saniifuu amma maal barbaachisa? Pushii barbaachisa jechuudha. Dhiibbaa hawaasa gadhiibuu barbaachisa jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo edaan namni Oromoo qabu yeroo hundanuma boona. Lubbumaa fi gurbaan akkasii boona. Ajaa'ibana Amaaraa fi sabaa sablammii guutuu ajaa'ibee jechuudha. YouTube irratti gartee namni hangas view daawwatamuu jechuudha. Namni kun gartee yoo lafaa ka'e yoo paartii siyaasaa takka kaafaa keessa jiru tana bahee paartii siyaasaa nagaa uummate sigale hangam takka dhiibbaa godhuu danda'a. Hangam takka biyya tana sochoosuu danda'a sigale. Warri waaxiin xalu waan kanarra laala bara. High profile oggii siin jedhan maal jechuudha sigale. Nama gartee uummanni jala sossoo'u, nama uummata sochoosu, nama gartee dhiibbaa uumuu jechuun bara uummatuma sochoosuu danda'u. Yaa'ittis nagaattis uummata sochoosuu danda'u jechuudha karaa lamatti yoo barbaadde. Saniifuu kan nama dhiibbaa uumuu danda'u ta'uusaa mirkaneessee jira jechuudha. Mirkaneessee jira jechuudha. Hin taane waliigallee soo amma maal nu barbaachisa? Hayyoota keenya kana mataa walii qabu. Mataa walii qabu. Sigale mataa walii qabu quba kan akka nu keessaa baasan.
quba hudduu Oromoo guutuu hudduu Itoophiyaa guutuu keessa jiru kan namichi barbareedhaan makee nu keessa kaayee namni hundi iyyuu jiru manni guutuun iyyuu jiru sigal iyyuu jiru kana hayyoota malee namni barbaadee bakka san keessaa fuudhuu danda'u akka dooktarrii ogii garaa si baqayse dooktarrii bakka rakkoon jirtu isaa si beeku qubni siyaasaa yoo si seene nama siyaasaa qofaas si keessaa baasa abadan hanga feetu ol dhaqi feetu gad dhaqi wanni si keessaa baasuu danda'a takkallee hin jirtu waan nama siyaasaan ta'in kasi wal'aanu kasi keessaa baasuu danda'u warra afaan siyaasaa beeku jechuudha akkasi miinatti akkasitti daarektii baasaa jechuudha saniifuu hayyoonni keenya wal dhagahee walitti sinaafuu dhaabu qabna laal xiibadii baan rabbi biraa shokokkulu waan nama nurgeessu jabeerri biyya teenyaa tokko sigalee asii shittoo facaafachaa oolte waa hunda fi godhaa oolte yoo rabbi si ajeesse yoo rabbi gartee girgirii si kaaye bu'aan qabdu mee laalaa bilziqinnaa tana amata meeqa yaaneen sigalee ilma jaarraa abbaa gadaa ilma waaqoo guutuu ilma taaddee birruu jennee laal bilziqinnaa tana faarsine irraa dhiinee irraa wanta goonee irraa maal goonee marmeela udaanii kana keessaa fuunee shittootti facaafne hoggii Oromoo tana bira finne sigalee hoggii Oromoo tana bira finne Oromoo funyaan qabattee dadhaabattee lallaaltiin inni duru cubuq jee marmeela udaanitti deebi'e sigalee hanga feete amma Jawaar Zoo bakka fedhe dhaabbatee marroon warri abaa hono Zoo marmeela fedhe keessa dhaabbate Oromoon ichuu bira dadhaabattii jechuudha rabbumaa sii kenna dandeettii tana dhageettii hawaasaatiis hawaasaas rabbumaa sii ijaara bara polotikaan kee waan jaaruun qabu dhugaa hawaasaas rabbumaa sii ijaara polotikaan waan jaaruun qabu soo Jawaar Mohammad yeroo isaa tana fayyadame hawaasa gartee zarzarraa'ee kara jiru wallaali hawaasa mataan irraa citi humna sochootu malee immoo Oromoon mataan hin jiru kuma nama dura isiniin jeessa mataa qabaachuu qaba humna tanaan oggii waa kaaste mataan kee yaadee bakka waa keessu bakka takkaanii darbitamu takkaa suuta lafa keessamu takkaanii cabsitamu takkaa makiinarra keessaa sammuu yaaddaa jechuudha sammuun sun hayyoota kanaa jechuudha sigalee hayyoonni kun waliigalee wal dhagahee wal jala yaa'e sigalee mooraan qabsoo Oromoo ta diigamte tun ijaaramuu qabdi Oromoo tiyya tanarratti kaampeen godhuu qabnaa jechuudha tanarra kaampeen godhuu qabnaa jechuudha nuguutuun hayyoota keenya dalaga dachaasu qabnaa jechuudha jarri maallaqa hanga butate saniin dubra bibbiriidaa kana guurratee injooy godhu jira girgirii teenya tanaa quban qabu soo girgirii tana quba qabaachisuudhaaf fuulaa ka'u itti godhu qabna miidiyaan telefoonaan miisejjii waa hundaan hiriiraan hayyootatti hulaa dhodhooyne paartiin siyaasaa takka yoo nama isii chaalenji godhu sigalee isii chaalenji godhuun qabaanne sii hun dhageessuu jechuudha sii hun dhageeffattuu jechuudha si hunda geeffattu paartiin siyaasaa tokko namni siyaasaa tokko yoo nama firraa sodaatu hin qabne nama chaalenjii isa godhu hin qabne akkana isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa waan nu daawwattaniif galatooma laayikii sheer sabiskiraayib nu gochaa nu bira dhaabbachaa nu jajjabeessaa lammii qaqqaalii teenyaa akkas isiniin jechaa asumaan nu hordofaa isiniin jennaa hanga yeroo biraa walitti deebinutti asumaan nagaan nu turaa basalaam isiniin jennaa Hajiin kun arraan tana haasawaa ajaa'ibaa haasa'u jira. Kanaaf haasawaa kaabu sana kuni Jawaar keenya dhugaan goota kuuta ilmaatti namni akka isaan jiru. Duraanuu wanni Jawaar Mohammad sossobee Jawaar wanni abiyyiin Jawaar Mohammad sossobee alagaa chee beektan Jawaar kun akka inni isarraa hajuu ta'es waan beekuuf akka gartee aangoo sanallee isarraa kaasu waan beekuuf kanaaf Jawaar kana sodaateeti.
أسي gaafa nasi lama fi qabeeti Minnesota deeme anis Oromoo qabeeyyu jiru waliin biyya bulchinaa jiru sosobee siyaasaadhaan Jawaar qabee biyya galche eega biyya galche booda immoo Jawaar qaalisa waldagoo didanii Jawaar bitaa biyyi wal dinnaan deemee Jawaarleen abiyyi waan akkanaa jiraa jee gabbee amdannaan deemee Jawaar paartii seene eega paartii dorgomuu seene Anggon harka abrotaa gurbaan kun jabaadhaa uummanni isa jaalataa jedhi sababa itti jawaab sana akkamiin godhee aangoon nama wadhaa waan jiruuf itti haacaalullee akka isatti qabanii hojjetan ture jawaarlee agamii garagaraa argee ture san booda jawaar qabee hidheetti kan inni milicaa dabre kanaaf jawaar kun silaama amaara teebeeti amaaree adduu qabeetti dhaaleessa gwaajuu isaati Oromoon keenya beekaa fi hayyuu isaallee eegeen lubbuudhaan dabre qofa afanuun sanbaraa juudhaa kana waan akkana gitee waan akkasii gitee yaanii mun beekan malee hoggaa inni namni jiru qoodoo walii kaa'u wal faarsuun beenu kanaafuu Jawaar loonga laaffi nu jiraadhu heddus jaalannaa si kabajnaa jechuun ni barbaada asumaan warreen YouTube channel keenya faalitti tan like share subscribe commentii illee nu jajjabeessii commentii illee waan jijjiiramuu qabu waan garagaraatiif nu fayyadu waan ta'e commentii illee nu fayyadu jennaa galatooma